Aadaadhaan gandi qoshee jedhamee waamamu Finfinnee kibba gama dhiyaatu kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo aanaa tokko keessatti argama. Waggoota hedduuf kan walitti qabame tuullaan kosii magaalatti bitootessa 2 bara 2009 galgala keessaa naannoo sa'aatii 2 sababa hanga yoonaan beekaminiin jigee lubbuun namoota 65 45 dubartii 20 immoo dhiira kata'an yoo dhuman lakkoobsi kun dabalaa deema sodaa jedhu uumee jira. Waajjira koominikeeshinii mootummaa maqaa dha'uudhaan televiziyoonni mootummaa oduu isaa waaree booda sa'a tokko irratti akka ibsetti lakkoobsa kana kan mirkaneesse yoo ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaan bakka sanatti argame poolisii irraa ragaa wal fakkaatu argachuuf yaaliin godhe poolisiin waliigaltee waan hin agarsiisaniif hin milkaa'in hafe. Namni naannoo bakka balaan kun itti uumamee jiraniif waggoota 28 ol jiraachuu isaanii kan dubbatan obbo Radaay Gizaaw tuulaan kosii sanaa guyyaa jige waan ijaan argan akkas jechuun dubbatan. እኔ ከውጭ ነው የነበርኩ ግን ሲመጣ እቤቴ ሲገባ ግን ልክ ጮሆቱ ሌላ ነው የነበረው። ምንድነው ጮሆቱ? በጣም አናለን ቱሬ እናን መነት ገሉ ሰገሌ ጉዳቱ ደጋሜ ዶይንሰስ ቀበ ቱሬ ሰነቦዳ ዋነች ጅሩ መራ አዋሌ ሰነቦዳ ገድባኔ እና ይላሉ ከራ ዱረ ጆሌ ለመቱ ቱሬ ሳኒን አቺ አዴምሲስኔ ዴብኔ እና ላሉ ነምኒሱን ይነርገሙ ብዮቱ ረገረገሌ መነገረ ኩደ ጃቱ አቺ ቱሬ ni barbadaan. Namni naannoo sana jiraataniif maqaan isaanii akka tuqamu hin feene tokko akka jedhanitti immoo balaa kanaan miidhaa dhaqqabe tilmaamuun na rakkisaa jedhu. እኔ በሰዓቱ አጠገቡ አልቆምኩም ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ነው የወጣው እኔ ከፍ ይላል አሁን ከላይ ትንሽ ወጣ አን የሮ ሰነታችን ቱሬ rakkoon sun eega uumameen dhaqe manni koo xiqqoo fagaatee gara oliiti kan kootii gad hedduutu jiraata biyyoon jigee cinaa isaanii kan ga'e qofatu beekame kan biyyoon awwaale agam akka ta'e beekuun hin danda'amu. Nana mana raadiyoodhaan dubbatamaa kan jiruu fi kan sana booda ba'uuf jiru inni booddee dhibbarraa harka 2 caaluuf jira. Mana dhiqannaa jedhamuudhaan kan beekamu bakka hundi keenya dhaqnee qaama dhiqannu awwaaleera. Sana booda manneen jiran lakkoofsi isaanii hedduu akka ta'an beekamaadha akkuma jiranitti awwaalaman lakkaa'iyyuu fixuu hin danda'u. Namni kun akka jedhanitti miidhaa balaa kanaan dhaqqabe tilmaamuuf kan itti fayyadaman manneen kaartaa qaban qofa haa ta'u malee balaa kanaan lubbuu bade kana caalaa baay'een isaanii mana dhiqannaa ka jedhamu dabalate kaartaa qabu. Mootummaan akka beeksisetti kanneen akkasiiti malee hiyyeeyyiin mana sharaa keessa jiraatan dhumayyuun qabanii jedhan. Tuullaa kosii sana namni itti dhiyaatee ilaaleef gama isaaniin jigee dachii bal'aan cabe fottoquu isaatu argama. Namni naannoo sana turan kun yaaddoo guddaadha jedhu balaa akkasii ittisuuf maal ta'uun akka irra jiraatu obbo Radaay Gizaaw ennaa ibsan. ከተራራው የነበሩ ጨረቃ ቤት ምንለው የተሰርቶ የነበረ ነበሩ እነሱም ጭምር ነው ወረዱ ወደታ manneen seeraa ala ijaaraman kanneen gaara sanarra turan utuu nafiin jiganii ka garbu'an kanaaf meeqa akka dhumaniif hafan beekuun hin danda'amu kanaaf mootummaan mala ofiisaa dha'uu qaba. Bakka abbaan warraa tokkittiin hafetu jira. Jiraattonni akka jedhanitti kanarraa barachuu qabnaa jedhu tuullaa kosii kan yeroo dheeraa akka salphaatti kaasuun rakkisaa ta'uu ibsuudhaan mootummaan namoota kana bakka biroo yoo qubsiise gaariidha kanneen jedhanillee turan hiriyoonni keenya kan waliin hojjechaa turrellee jiru haa jiraatan haa du'an waan beeknu hin qabnuu jedhu. Kana dura gaazexeessota adda addaan akka gabaasametti jireenyi isaanii tuullaa kosii kanarratti kan hundaa'antu jiru. Meeshaalee kosii jedhamee gatame keessaa funaananii gurguruudhaan madda galii godhachuu isaanii gabaasaaleen kun mirkaneessaniiru. Sabaahimaaliin mootummaa gabaasa isaanii har'aatiin akka beeksisanitti kanneen lubbuun hafan gargaaruuf yaaliin godhamaa kanneen miidhaan irra ga'e wal'aansa argataa jiraachuun kan itti fufe ta'uu gabaasaniiru. Garuu kanneen miidhaan qaamaa irra ga'e lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e mul'inatti hin ibsamne. Uummata 300 ta'aniif naannoo sana jiraataa turan mootummaan qubsuma yeroo fi keessa qubsiisee gargaarsa kennaafii ka jiru ta'uusaaf dhaabbataadhaan immoo qubsiisuuf deeggarsa barbaachisu ka kennu ta'uu ibsee jira. Kosiin naannoo qoshee jedhamutti tuulamuu erga jalqabee waggoota 40 ol lakkoofsisu maddeen hangi tokko tuqaniiru.